gabaabduudhatti barri bara lolaati. Bara lolaa kana keessatti namni ciniinnatee mudhii isaa hidhate, namni obsa qabaatee biyya isaatiif falmate, waan silaa yaade san irraga abbaan haqaa haaqa isaatiif falmatu jechuu. Abbaan dhugaa. Tigreeni Maqalee keessatti juntaa ja'amteeti gartee akka gaaritti lafaa fi samiidhaan deeggarsa biyya ollaatiin dhaqanii itti bu'anii cabsine ja'anii deebi'an ammoo cabaniitirraa galan. Humnarra qabaataniitii miti ammoo dubbiin jirtu. Humnarra qabaatanii gootummaarra qabaataniitii miti. Namni nama biyya fi keessatti haqa fiitirratti abbaan fedhe si cabsuu hin danda'u. Gosa xiqqoo feete, laaftuu feete. Waan isin ajaa'ibsiisu keessaa. Ammoo ani dhaamsiniin ammaas guyyaa arraan tanaa kanaas ilmaan Oromootii fi warreen miidiyaa Facebook, warreen bakkoota adda addaa kanarraa haasawan wanniniin an dhaamuu fi barbaadu. Injifannoon Tigreedhaa injifannoo Oromootii miti. Injifannoon gartee Itoophiyaa injifannoo Oromootii miti. Injifannoo namaa ol qabdanii baallii itti ooftanii waan kaleessaa akkan dagannee jechu. Warreen ammaan tan Oromoon dhiifama gootee hundi keessanuu kan dabaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo tanarratti duula cimaa oofaa turtan. Oromoon dhiifama isinii gootee jirti. Arraan tanallee deebitanii injifannoo diinaa injifannoo Oromoo gootanii ol hin qabinaa. Tigreen tanuma kaleessani. Arraas Oromiyaa qabachuudhaaf Affar keessaan dhufte. Waan biraa takkaaf hin deemtu karaa kanaa yoon hin cabse gartee dhaqeetiin Finfinnee qabadhaa. Hin dandeessummoo akka dursanitti. Low battery, please charge. Power off. Okay. Dhageessanii hin dandeessummoo akka dursanitti. Tigreen biyya Affar persentii 80 qabattee jirti. Yeroo ammaan tanaa jechuudha. Naannawa Affar. Karaa Jabuutiitiin murtee karaa jalaa kanaan karaa Adiidaa murtee asiin ol seenuudhaaf. Abiyyi bakka sanii kaaseetiin ammas bakkuma san dhaqaadhaaf. Injifannoo diina keenyaa ol qaqqabuun ammoo nurraan barbaachisu. Jarri awwaannisee eenyu beeka? Awwaannisaa fi jaldeessa deeggaruu jechuudha. Awwaannisaa fi jaldeessa. Tokko ha Oromoodhaaf nahu ha Oromoodhaaf rifatu. Oromoo bakkuma dhaqanitti irra qubatanii arraabuu yoo taate malee. Dhiifama naa godhaa dhaqqabsiisaa nama hundaa'uu viidiyoo kana sheer godhaadha. Ani wanniniini waan silaa yeroo ammaan tanaa nurraa barbaachisu dirqama keenya bahuudha qabna. Kara hundaan jechuu. Siisa miidiyaa Facebook ta'i, miidiyaalee Oromoon qabdu adda addaa ta'i, injifannoo Tigree ol qaqqabuun ummata Oromoo abdii murachiisuu fi ummata Oromoo ka abdiin qabne gartee ta'uu argisiisuudha. Ummata lolachuun beeyne, ummata falmachuun beeyne, ummata namni gartee falmuuf ammaas kar tokkoon deebisaan isii maal fakkaatti? Injifannoo awwaannisa gartee dhagaa wajjiin Oromoo liqimsuu fedhu. Kan ablee qaratee gartee jara kana kaleessaas nuut tolchee nuuf bakka tana fide dafnee jara kana asii balleessinee bakka san buuna je'ee warra yaa'u. Injifannoo isaanii ol qaqqabuun jarri lachuu jaldeessaa fi awwaannisa ooyiruu gadhiisani. Tigreedhaa fi Abiyyiinis jechuu. Awwaannisa irra badaati jarri lachuutu. Dhugaan jirtuus tana. Kanaaf injifannoo diinaa gartee Tigreedhaatu Abiyyirra wayyaadha. Abiyyi Tigrerra wayyaadhaani. Nama ifirratti abdiin qabnee fi saba sarratti abdiin qabnee fi qabsoo gartee hin beeyne jechuu keessa ragaa fi bahuudha. Nuti gartee bara hundaa'uu gabrummuma gartee lole. Dhufee nu qabate marabbaa jennee yaa gaashe maalii jennee yaa gaashe lammaa yaa gaashe maalii jenneetuma usnee bullaa jechuudha gartee Oromotti himaadhaa jirtan jechuu. Jarri jara Habashaan Habasha. Arraan tana lafa teenyaa fi biyya teenya irratti kan isaan wal nyaachaa jiran. Kanaaf Oromoo yeroon ammoo falmannu, yeroon ammoo qabsooynu, yeroon akka Tigree kanatti ummanni Oromootis ifiinif dammaysee ka'u, yeroo yoo inni immoo loluus baate dhufanii mana sarratti gartee isa geessuu taa'an lolaniini. Arra yeroon ammaan tana jedhu yoo ati loluu baatte nuutu manuma keetti dhufee siin lolee si geesse waan Oromoo jaan haynaa lachuutu karaa san irra jiran.
Fiidiyoo kiyya kana isinitti himeetiin jira follow godhaa, share godhaa, dhaqqabsiisa. Oromoon bakka jirtu hundinuu akka dhageessuuf jecha. Follow yoo gootan namni hundinuu dhaga'uudha danda'a. Arguudha danda'a. Yoo ammaan tana kaatee Oromoon falmachuu baatte, yoo Oromoon amma kaatee lolachuu baatte, jarri kaabaa dhufuus manuma keenya dhufeeti beera keenya, aayyota keenya, obboleeyyan keenya biratti mataa keessa nu dhawa. Kabajaan nuti habasharraa eeggannu takkan jirtu warra Itoophiyaan deemu kana. Dhugaan jirtuus tana. Dhugaan jirtuus tana. Ka'aa haa lollu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka gaaritti if qopheessaadhaa jira. Waraana kana halkanii guyyaa qaama keenya, onnee teenya, sammuu teenya goonee cinaa dhaabbachuudha qabna. Gootota lafa teenyaaf, Oromiyaa fi ummata Oromootiif wareega lubbuu qaalii kafalaadhaa jiran. If duuba deebi'aadhaa hin jiran. Bifa bareedaa fi bifa haala akka bareedatti if qopheessaadhaa jiran. Yeroo gabaabduu keessatti nuti warreen diyaasporaa jiru kunis karasichi godaanuun keenyan ol arrammoo qooda kan nuudha qabna waan silaanurraa eegamu dandeettii qabnu hundaan. Ololaanis tahi qabeenya keessa keenya diinaggeenis tahi waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudha qabna. Arraan tanagaa akkuma ammaan tana adeemaa jiru injifannoo Tigree dubbachuun bilisummaa Oromoo dhiyeessuudhaa miti. Injifannoo Amaaraa dubbachuun gabrummaa dhiyeessuudha. Injifannoo Tigree dubbachuun gabrummaadhaan koottummaas nu qeebalii si qeeballee jirraa jechuudha. Lafa tetteenyeetuma gartee akkanumatti teenyee dirree teessa cicifne si'a koottuu nu nyaadhu. Hoolaan keenya gabbataanis nama nyaatu dhabee yaa Tigree teenya eegaati nurraa deemtee. Hoolaan keenya waan Abiyyii fi Amaarri nyaatee fixuu miti. Siituu gartee duruu mixaaxis hin dhadha jechaa ture. Dinnichi muuzaan gartee waan adda addaa. Mata dibatan moosa kana garan nyaatan warri jechaa ture. Jara santu nutti as deebuu jira. Jara ija banate jechu maaliin gaa lolatanii dhiiga gannaqanii laaftutti hin dhufne biyya teenya tana jechuu barbaadeet. Biyya teenya badhaatu akkanaa tana nuteesi. Dhiiga gannafuufii qabna loluudhaafii qabna. Yeroon ammoo ammaan tana. Carraan arraan tanaa kun Oromoo dabarraan. Oromoon nagayaan takkaa'u Tigree ta'u takkaa'u Amaara ta'u. Oromiyaa wanni jaanii fi Oromummaa wanni jaanii isin jirtu tana booda. Yoo arraan tana marroo dirribaa fakkaannee marroo dirribaa cinaa dhaabbachuu baanne. Goollicha dheengee taanee bakka goollichi jirutti goollicha fakkaannee as bahuu baanne. Isinii gala yeroo ammaan tana jirru tanatti yoo qabsoo Oromootiif goomaa gartee wareega nu barbaachisu nuti kafaluufii baanne. Nuutuu bitate gabrummaadhaati wanni habashaa qomannuuf takkallee nuu hin jirtu isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf gama ololaatiin, gama diinaggeetiin, gama yaadaatiin, gama jaalalaatiin Oromummaaf cichuu ABO dhaaba keenya jabeessu. ABO hoggaa jennu warra magaalaa keessa taa'uu miti. ABO nama tokkos mitimmaas. Kaayyoo bilisummaa Oromootiin ijoollee qabsaawaa jirtu bosona Oromiyaa keessa. Godaanne Saalim keenya jaalanneen godaanne gaafa biyya jirru saniis lolleetuma akka dhiiratti higa qabbiyyuma keessa namni afaan Oromoo dubbatu nu cabsee baane malee obboleessa kiyya. Godaanne cabne. Namni hoggaa wallolee ni caba. Oromumaani nu cabsan. Ammoo cabnee lafatti nafne kaayyoo dhugaatii fi taaqaa harkaa qabnaa warreen arra biyya keessaa lolaa jiran saniis waanuma nuti uumne. Dhaloota keenya dhaloota nu boodaan dhufe. Abdiin kutanne saniifuu kaayyoo dhugaasan waan harkaa qabnuuf jecha nama abdii kutateetu kufe hin kufne. Kaayyoon bilisummaa Oromoodhaa addi bilisummaa Oromoodhaa bari bar waraanni bilisummaa Oromoo waraana ummataa jechuudha. Ummanni san biyya jiraame ummata santu waraanaa barammaas hiikuma waraana bilisummaa Oromootu waraana ummataa jechuu bar ummata Oromootiif kan qabsaa'u ummata gabroomeef kan qabsaa'u fidaaf diinninis dhaga'uudha qaba. Gabaabdutti fiidiyoo kana sheer godhaa isiniin jee hundi keessanuu ka Oromummaan itti dhagayamu ka bilisummaa Oromootii fi Oromiyaa jaalattan hundi keessanuu dhaqqabsiisaa bakka hunda.
waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba Oromooti waraana ummata gabroomeeti ummata Oromoo wajjin gabroomelle malle waraanni kuni abbaan fedhees balleessuu hin danda'u kaayyoo dhugaatii fi haqarra ajjatee waan tarkaanfatuuf jecha Itoophiyaa leellisu warreen Oromoo ta'anii Itoophiyaa leellisan isaantu badu amma biyyi waan irra jiru dhageessanii waan ganama haasa'e galgala irra deebi'uun beeku maraatee haqa Oromoo tokkos godhe dhiiga namaa akkanatti gartee inni gingilchaa jiru kana amma kunoo yaa taayye yaa hangaasa akkuma dura afaaniin jajjabaattanii waa hunda naa gootan sanitti arraan tanagaa dubbiin jabaatte kilaashii hidhachuun keenya silattuu dubbiin jajjabaattee jirti wanni taanu tabiraa hin jirtu ganda keessa deemaatii Oromoo nuu kaasaadhaa kara ibidda fixaa Oromoon arraan tana dirmachuu Amaaraatiif deemaa jirti waan isin ajaa'ibsiisu Amaara harma nu mure Amaara harka nu cire saniif deemaa dirmadhaa barri nutti hin dhufe kunoo osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruuti Amaaraaf deemanii lolan Itoophiyaa bira kutanii jechuun naannoo Amaarri itti dhalate eeguudhaaf barjarri karaa Amaaraa san Amaara kana irraa nu akka malee nu miidhanii irraa kafalanna jeeti silaa ummata Oromoo miidhanii kaadha nama akkasiisantu Oromoon arrallee deemtee kunoo ichitti wareega gannaqaa jirti nama 5,000 nama 20 geessan namni 5,000 harka wayyaanee akkasit seenee jechuudha ammas Oromoonni torban dabre keessa lola gartee naannoo killiloota baanan san bulchiinsi naannoo Oromiyaadhaa geessan Oromoota 20 keessa 5,000 harka wayyaaneedhaa seenee jiraa jechuudha jiraan Oromoonni namni warri afaan Oromoo dubbatan jechuudha namni 1,800 wareegaman Somaaliinis akkasitti jara qabneettee waan silaachi geessituchi geessite akkatti jara qabdee gaafit dumbeeku Dabratsiyoonii fi dubbataa isaanii san kanaaf Oromoo waa hunda baraan dhufaanii jira baraan nuttiin as deemaa jira ilmaan ayyaa namni fira qabdan Oromoodhaan bosona seenaa malee kara gartee biyya isinin ilaallee biyya harma nu murtee biyya harka nu cirtee higa biyya ilmaan Oromoodhaa haa lafarraa badu jettee gartee lafa Oromummaan keessa dagaaydu keessattuu balleessuudhaaf warra ilaalcha akkasii nuu qabu warra Oromummaa jecha kana nuun qurmineef deemtanii hin dhuminaa ja'aati nama dirqiidhaan yoo dirqisiisanillee amma dirqiidhaanii guuraa jiran ganda keessa deemanii warra dirqiidhaan guuraa jiran kana maal gootiftanii dhaamsa dhaamtaniif yoo dirqiidhaan wanni akkasii isinit dhufte akka isinit achiisanitti bosona Oromiyaa keessaa osoo hin baane bosona Oromiyaa dhaqa ijoolleen ammaan tana dhiyoo tana namni 300 waraana bilisummaa Oromootti akkasitti dhaqan nuti dhaynee Amaaraaf hin lollu jaanii fayyaa aadaa naa galatooman qawwee fuudhanii jechuudha. Dhageesse namtichaan karaa nuu deebii jaaniin ka isaa oofu makiinaadhaan namtichi dideeti Amaaraa itti fufe fuudhanii mataa keessa buusanii ichi makiinaa biraa qabatanii hudduu duuba deebi'anii akkasii waraana bilisummaa Oromoo dhaqanii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodha hanga ammaan tana nama hedduutu akka galaanatti itti yaa'aa jira. Qophiin ammaan tana adeemaa jirtu if qopheessaa fi jira akka Tigreen ichitti hin dhaabbanne waboon tolchee beeka waan ta'eef jecha. Maaliif gaa lafa isaanii tacaccabte san hundaa'u Oromoodhaan fayyisuu deeman amma duraan isin himeemi Amaarri Tigree cabsuu Tigreen Amaara cabsitoos isaan lachuutu as deebi'aniiti gumaa nama isaanii san Oromoorraa kafalachuudhaaf nama nuu kafalu qabnaa amma qaceellotti if balleessinullee lafa teenya ta gubattellee nama gartee itti bakka gubatte san ittiin jiifnu qabnaa Oromoodhaa harkaa qaban jechuudha. Gabree maani Gabre maal jette afaan Amaaraa kanan beeku yaa boo'i maal jaanarraa laala la Oromoo bicha moot liqasuuy Oromoo qofa booyaa jaamoo kam jaajara keenya narraa ilaala afaan Amaaraa kanan beeku maal jaa silaa Itoophiyaaf akka boonyu barbaadde ati Oromoon booyuu hin qabdu gabrummaa jala jirti Oromoon lolachuudha qabdi malee dhageessanii Oromoon bakka booyuudhaa hin jirtu Tigreenuu gaafni boonyu gammachuudhaan
namoota gartee qabsoo bilisummaatiif wareegaman biyya nuwar biyya teenya Oromiyaa ummata Oromoo dhuunfachiisan gaafa sani malee mallattoon booyaa ammaan tana mallattoo abdi murannaati yeroo boonyu ammaa miti Oromoon. Oromoo qofaaf bochanii jaami Amaaraa bakka boonyu barbaadde akka gartee Habashaadhaaf boonyu barbaadde akka Itoophiyaadhaaf boonyu barbaadde gabre deemayyee Amaara haadha rawu deem wasakh laalangan takka nu jibba gaa'oo jarri lakki wanni kana as keessa ta'entee numaa caqasuu hin qabdu alaabaatii yatanaatu garaa isaan guba beeyte Oromoo bichaaf bochanii kamit jaasila Amaaraaf akka boonyu barbaada higa Amaaraaf akka boonyu barbaada wasaktichi kun deemanii maal lolanne miliyoona 20 hin jaani miliyoona 25 jaanii lakkoofsa Oromoo ol himatanii akkamitti ijoolleen miliyoona 5 kana muka isaan itti cirtee dhukkee itti kaaftee lafa isaanii hunda qabatti hay maa dirmachuu Oromoo yaammatan loluun beekan ka hin barsiifne warri isaaniiti sossobanii mataa qaqqabatanii Oromoon cabsuudha baranka karaa baransan irraa maa Oromoon gartee arraan tana sadarkaa tana geessee wal deebifti bar warra nu malee Itoophiyaa keessatti namni biraa hin jiru qasilaa jiru gabra keenya je'ee warra nu beeku bar jarri Amaara ja'an kun awwaannisni gara kaabaateesi malaani Oromoo miina jaaga awwaannisni ammaas deemu gartee kan nuti olaantummaa isaaniitiif Abiyyi kana goote Abiyyi cabsite Abiyyi kana goote jennuun kuni awwaannisni jechuu awwaannisni Tigireedha garte warri Geetaachoo Raddaa faan awwaannisni kuniisi dubbii sanirra mtuutiin nutti as deema garte maan tana sheer isin gootaniini Amaartichi kun dhufee jechuudha laal follow isin gootaniini Amaartichi kun ammaan tana arkee dhufee jechuudha haa dhaga'u garaansaa haa gubatu Oromoo qofaaf ootaanaan jee Oromoo qofaaf bocha hay eenyuuf akkaan booyuu barbaade eenyuuf akkaan rifadhu barbaade sila akkaan Amaaraa rifadhu barbaade Amaarri rifaatu qaba Amaarri naasuu qaba Amaarri Oromoo beeka Oromoo meeshaa sabbeeka Oromoo gabra sabbeeka biitii Oromoo haqamu qabdi namni jee Amaaraa bar awwaannisni karaa kaabaa kun hin jenne bar akkas awwaannisni karaa kaabaa jarri Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu kun waan Amaarri ajaawaan kun hin jenne bar hay Wallaggaa haa gadhiisan jaami Shawaa haa gadhiisan jarakkanaati wajjiini arraan tana dirmachuu awwaannisa kaaniin loluuf bobbaasan jechuu aboo jijjiiramnummaan kunuu baga dhufe baga garree warra Itoophiyaa loluus jarri kuni Oromoo akkatti kallaalanii fi akkatti Oromoo himatan an ajaa'iba natti ta'uudha jira namtichi Shimallis Abdiisaa ittan kun namtichi gartee warra jara kanaan Oromoo dhaju ani takkaa jara kanaaf Oromummaa sin kannine kannuufi sin taa'u namni Oromoo ta'e Itoophiyaadhaaf lolumaa hin qabu haraamira